Hashamaar kafuune daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoo akkam jirtan nagaan keenya bakkuma jirtanitti isinaa ga'u janna daawwattootaa fi hordoftoota keenya oduu keenya ammaaf qabanne keessatti kan dhaga'uuf jirtan caasaan mootummaa Abiyyi Ahmad humna waraana bilisummaa Oromoo odeeffannoodhaa fi loojistikiidhaan deeggaraa jiraachuu hime caffeen Oromiyaadha. Mootummaan Biltsiginnaa poolisii humna addaa naannoo Somaalee gara kibbaan Oromiyaatti woboo zoonii kibbaa akka lolanii fi jiddu galeessatti ammoo humni addaa Amaaraa akka woboodhaan loluuf bobbaasuusaa kan saaxilamee fi waliigaltee mootummaa naannoo Somaalee fi Oromiyaa jidduu jiru ammoo maal akka ture bal'ina isaa as keessatti dhageessu. Abiyyi Ahmad guyyaa kaleessa gumaacha kitaabotaa sagantaa jedhu tolfatee huccuu waraanaa uffachuudhaan achirratti argamuudhaa fi kaayyoon uffata waraanaa uffateef maal akka ta'ee fi maal akeeku isaati ammoo kan jedhus bal'ina isaa qophii keenya kana keessatti dhageessu. Lola kutaalee Oromiyaa bakka garagaraatti gaggeeffamaa jiru irra aanaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo oboon kan beeksisee jiruu fi kanneen biroo jajjaboo ta'anis qophii keenya ammaaf qabanne kana keessatti kan dhageessan ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota maatii muhaa Oromoodha. Qophii keenya ammaaf qabanne isinitti himuudhaan hammadhuma sagantaatti isin wajjin kan turu ana muhaa Oromooti. Hammadhuma sagantaatti nu wajjin turan afeerraa keenya gamanumaan viidiyoo keenya like share gochuus hin dagatinaadha. Caasaan mootummaadhaa humna waraana bilisummaa Oromoo odeeffannoodhaa fi loojistikiidhaan deeggaraa jiraachuu caffeen Oromiyaadhaa irra geeteen jira jechuun himee jira. Qoreen dhaabbii bulchiinsa seeraa fi humna namaa hojii raawwii qaamolee nageenya Oromiyaa ammoo wayitii gamaaggametti sochiin waraana bilisummaa Oromoo kutaalee armaan dura ammoo turetti babal'achaa jiraachuu qoradheetiin jira jechuudhaan himee jira. Komishiiniin poolisii naannichaa fi waajjirri milishaa hojii opereeshinii woboo balleessuu itti jiran ammoo wayitii dhiyeessanitti sochii haga ammaa keessatti ammoo caasaan mootummaa naannicha bakka hedduutti waraana bilisummaa Oromoo waliin dhaabbatee jira jedha caffeen Oromiyaadha. Waraanni bilisummaa Oromoo odeeffannoo sochii opereeshinii humnoota mootummaa fi deeggarsa meeshaa baay'ee qaamolee dhuma mootummaa irraa argachaa oola jedhee jira caffeen Oromiyaadha. Uummataa fi caasaan mootummaa sadarkaan jiru ammoo opereeshinii waraanaa jaame kanatti amanii akka hin tumsines mirkanaa'ee jira madaallii koree dhaabbii caffee ku'iyyoo himu. Kana malees ammoo opereeshinii kanarratti qindoominni caasaa mootummaa gidduu akka hin jirres himamee jira. Hojiin siyaasaa gootummaatti ammoo nu harkaa beekan jedhan qaamolee nageenyaa caasaawwan komishinii fi milishaa Oromiyaa kanaaf ammoo jecha poolisii fi humni waraanaa wareegama gurguddaa kafalaa oolaa akka jiranis himanii jiran caffeeni. Rakkoon keessoo armaan dura ammoo caasaa Biltsiginnaa keessatti dhalachaa dhufe sadarkaa hundatti ammoo kufaatii siyaasaatis hordofsiisaa jira. Kufaatii siyaasaa waraanaa mo'achuudhaaf ammoo kan socho'u gareen Biltsiginnaa waraanaa duguggaa sanyii Oromiyaa irratti labsitees ammoo milkaa akka hin jirre ragaalee ba'aa jiranii fi gama kaaniin sochii waraana lafarrattis mirkaneessuun danda'amee jira. Oduudhuma wal qabatuun ammoo waraana bifa haaraan Oromiyaa irratti labsame hordofi ammoo lola kutaalee Oromiyaa garagaraatti gaggeeffamaa jiru irra aanaa jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo boon beeksisee jira. Zoonii giddu galeessaatti lola Salaaletti ammoo gaggeeffameen humna mootummaan sakattaa wobootiif bobbaase 57 fixuudhaaf hedduu madoon ammoo adabu beeksisee jira waraanni bilisummaa Oromoo wobooni. Waraanni mootummaa dabalataan gara aanichaatti bobbaafamaa turuu fi lolli itti fufuus ammoo odeessi maddeen waraana bilisummaa Oromoo woboorraa bees ni mul'isa. Dubbi himaan idil addunyaa waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiidhaa guyyoota lamaaf ammoo lolli jabaan jiddu galeessatti gaggeeffamaa turuu ibsanii jiru. Wallagga Bahaa aanaa Sibuu Siree fi Wallagga Lixaa aanaa Gullisootti lolli jabaan gaggeeffamuu simanii jiru. Iddoowwan lolli jabaan gaggeeffamaa jiru kanneenitti ammoo bulchiinsi Abiyyi Ahmad lafoota waraanni bilisummaa Oromoo bilisoomse deebisee to'achuudhaaf humna waraana guddaa ammoo bobbaasee jiraachuu simanii jiru. Dubbi himaan waraana bilisummaa Oromoo Odaa Tarbiidha. Lolli guddaan Oromiyaatti labsame kun ammoo zoonii giddu galaa fi lixaa alattis ammoo zoonii kibbaa godinaalee Gujii fi Booranaa akkasuma godinaalee kibba bahaa Oromiyaa iddoowwan garagaraattis itti fufee jiraachuu odeeffannoon maddeen waraanaa fi hawaasaraan qaqqabes ni mul'isa. Lola gaggeeffamaa jiruun ammoo waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo jabaa argatee jiraachuudhaaf dargaggoon Oromoo qeessaatti ammoo waraana mootummaatiin dararamaa ture bal'inaan gara qabsoo hidhannoottis makamaa jiraachuutu himama.
caasaa nageenya mootummaan bobbaasu keessaa ammoo hedduun gara waraana bilisummaa Oromootti makamaa jiraachuu odeeffannoon argannes ni mul'isa. Mootummaan bilisiginnaa ammoo gama isaatiin opereeshiniin farra riphee labsame waraana bilisummaa Oromoo dadhabsiisaa jiraachuun simaa jira. Ta'us ammoo waraanni bilisummaa Oromoo boon akka himaa jirutti humna mootummaa Abiyyi Ahmad halkanii fi guyyaa akka baala mukaatti harcaasaa jiraachuudhaaf bakkoota haara hedduu qabachuu isaatis himaa jira. Mootummaan ammoo humna kana balleessuudhaaf sochii yeroo ammaan tana jalqabneen isaan dadhabsiisaa jira. Bakkoota hedduus akka isaan gallakkisan gochaa jira jechuudhaan himuu malee ammoo bakkoota kanaan dura waraanni bilisummaa Oromoo qabatee ture kan mootummaan ammoo gallakkisiises haga ammaatti ifattis kan hime hin qabu mootummaa mataan isaati. Waboon ammoo bakkoota dabalataa jiddu galeessa Oromiyaa bakka hedduu qabachuudhaan bakkoota murteessoos ammoo kanneen tarsiimoo lolaatiif mijaanis marsee bakka hedduus buufatee jiraachuus himaa jira. Jiddu galeessa Oromiyaa gama kaaniin kibbaa fi lixa akkasumatti illee kaaba Oromiyaattis humnoota mootummaa Abiyyi Ahmad opereeshinii kanaaf bobba'an hedduu isaanii barbadeessee jiraachuu waraanni bilisummaa Oromoo boon himaa jira. Muummichi ministeera guyyaa kaleessa gumaacha kitaabota sagantaa jedhu ta'ee jedhee ammoo tolfatee huccuu waraanaa uffachuudhaan achirratti argame. Kaayyoon sagantichaa ammoo guddaan kitaabaa fi waa'ee dubbisaa otoo hin taane sanitti fakkeessuudhaan yuunifoormii waraana sanaan ammoo ergaa dabarsuudha jedhan. Lolarra jirra qubanu qabaadha ergaa jedhu ammoo dhokatee himachuudha. Uummanni keenyaa fi falmitoonni biyya waboon ammoo of eeggannoo cimaa godhuu qaban jedhan hayyoonni Oromoodha yoo ergaa dabarsan. Keessattuu uummanni Oromoodha waraana isaatiif golgaa ta'uu qaba jedhanii. Akkuma Tigraay galaana gad fageenyi isaa hin mul'anne ta'ii qurxummii kee tikfadhu soorfadhu gama kaaniin ammoo diranuu horsiifadhu bilisa kan si baasus isa jechuudhaan ergaan jabduun hayyoota Oromoorraa uummata Oromootiif darbaa jirti. Mootummaan Abiyyi Ahmad maqaa waraana bilisummaa Oromoo balleessu joon uummataas ammoo waraanichaa wajjin balleessuudhaaf waan murteeffateef uummatichaa fi waraanichaa ammoo walii galuudhaan yeroo kanatti mootummaa kanas dura dhaabbachuu qaban jedhan hayyoonni Oromoo ergaa yoo dabarsanii. Ta'us ammoo mootummaan Abiyyi Ahmad humnoota bakka adda addaarraa bobbaasaa jiru kanaan milkaa'uudhaafis hin jiru jedhan. Oromiyaa keessa gaafa humna naannoo Somaaleetii fi gama kaaniin ammoo milishaan Amaaraatii fi fannoon galanis uummanni keenya Oromoodha isaaniif gara waan hin laafneef jecha ammoo akkuma Tigraayitti uummanni ammoo waraana bilisummaa Oromootii wajjin mootummaa Abiyyi Ahmad dura dhaabbachuun isaatti safa hin qabu jedhan. Yeroo sanitti ammoo guutumatti Oromiyaan harka badoo bilisiginnaa keessaa boonsiitis carraa guddaadha jedhan. Kanaaf ammoo uummanni keenya waan isatti as deemaa jiru kana qophiidhaan eeguu qaba jechuudhaan ergaan jajjabdoon biyya keessaa fi ala hayyoota Oromoorraa darbaa jirti. Mootummaan bilisiginnaa poolisii humna addaa naannoo Somaalee gara kibbaa waraana bilisummaa Oromoo waboo zoonii kibbaa akka lolaniif bobbaasaa jira. Qondaalonni naannoolee lameenii ammoo kallattii Abiyyi Ahmad kaa'een dhimma nageenya walirratti guyyoota lamaaf yaa'ira turuu isaanii ammoo maddeen keessoo bilisiginnaa saaxilanii jiru. Yaa'icha irratti ammoo qondaalonni nageenyaa fi siyaasaa naannoolee lamaanii akkasuma kan federaalaatis hirmaatanii turani. Yaa'ichi ammoo haala waraana mootummaan bilisiginnaa Oromoo irratti labsee jiru irratti ammoo poolisii humna addaa naannoo Somaalee hirmaachisuun danda'amu irratti kan xiyyeeffate ta'uun isaatis ibsamee jira. Bu'uuruma kanaan humna addaa naannoo Somaalee gara kibbaa Oromiyaatti ammoo bobbaafamuudhaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa akka loluuf kallattiin kaa'amuun saaxilamee jira. Waraana bilisummaa Oromoo boballeessuudhaaf humna qabnu maratti ammoo dhimma bahuu qabna ejjannoo jedhuun murtee kanarraas ammoo gahamuutu ibsamee jira. Kallattii kaa'ame kana hordofee ammoo naannoo Somaalee godina Daawweetti mana barumsaa sadarkaa lammaffaa udatee buufata waraanaa gochuudhaan ammoo karaa kibbaa Oromiyaatti bobbaasuudhaaf qophiirra jiraachuun isaaniitilleen ibsamee jira. Mootummaan bilisiginnaa kan Abiyyi Ahmad waraana Oromiyaa irratti labsee jiruun lammiilee nagaa ammoo hedduu gaaga'uunsaa wayitii ibsamaa jiru kanatti ammoo humnoota naannoolee biroo ammoo gara Oromiyaatti bobbaasuu walitti bu'iinsa hawaasaa qaqqabsiisuudhaaf ammoo Oromiyaa itti fufiinsaan ammoo dirree waraanaa gochuudhaaf
karoorfatee jira jedhan keessa beektoonni. Adeemsi ammaan tana deemaa jiru biyyattii gara walitti bu'insaa xumura hin qabnetti ammoo kan oofuudha. Oromiyaa itti fufinsaan ammoo dirree waraanaa gochuudhaaf adeemsa deemamu waloodhaan ammoo qolachuutu barbaachisa jedhan qaamoleen dhimmicha irratti ammoo yaada kennanii. Sirni wayyaanee qabsoo qeerrootiin muddamee ture ammoo kufaatii jala of baraaruudhaaf jecha poolisii humna addaa naannoo Somaaleetti dhimma bahuudhaan dhalattoota Oromoodha naannoo Somaalee keessa turan kumaatamaan buqqisuudhaaf weerara daangaadhaan ammoo raawwataa turu waa yaadatamuudha. Haa ta'u malee ammoo gochi raawwatamee ture sun kufaatii jala TPLFis hin baraarre ture. Bilisiginnaan qabsoo waraana bilisummaa Oromootiin muddamee ammoo shira wal fakkaatutti waan jiruuf dursanii ammoo irratti dammaquutu barbaachisaas jedhamee jira. Mootummaan naannoo Somaalee akkuma kanaan duraatti uummata keenya Oromoodha daangaa gama kibbaatiin seenee ammoo weeraruudhaaf kan murteeffate. Mootummaan naannoo Oromiyaa kanas ammoo hayyamuudhaan humna naannoo Somaaleedha gara kibbaatiin Oromiyaattis galchee jira. Humni kun ammoo akkuma warri Amaaraa gaafa kaabatti duulan lafa TPLF yookaan ammoo lixa Tigraay bakka hedduu qabatan. Humni mootummaan naannoo Oromiyaa ammoo gargaarsifachuudhaan Oromiyaa keessa galchaa jiru kun ammoo gama daangaa isaaniitiin weerarallee banus akka hin oolle hayyoonni Oromootis himaa jiru. Kanaaf ammoo ummanni Oromoo of qopheessuudhaan humna lafa isaa cabsee seenu ofirraa qolachuu qaba jechuun erga jajjabdus dabarsaa jiru. Humni kun ammoo baadiyyaa raawwatee fi gama kaaniin gocha sanyii duguggaadhaa Oromoota gubbatti gaafa raawwatu OPDO yookaan ammoo cundurri bilisiginnaanis itti gaafatama jalaa hin baatu jechuudhaan hayyoonni Oromootis warra maqaa Oromootiin ammoo 4 kiiloo buufatee fi gama kaaniin Oromiyaa dhuunfatee jirus akeekkachiisaa jiru. Gochaan kun gochaa salphinaatii fi gama kaaniin ummanni qaama kana ammoo yoo hin fudhannete qaamni kun ammoo ummata keenya fixurraa ifduba waan hin deebineef kanaan duraas ammoo haaloon jidduu ummata keenyaatiif isaanii waan jirtuuf haaloo sanboos danda'a. Humni kun waan ta'eef ammoo ammumarra itti yaadamuu qabas jedhamaa jira. Humna kana mootummaan naannoo Oromiyaa kan galchu yoo ta'e ammoo ummanni keenya guutumattuu ofirraa qolachuu qabas jechuudhaan ergaan jajjabdoon biyya keessaa fi alas darbaa jirti.